Hello, jirtu hordoftoonni Kokeef-Tube yeroo darbee boqonnaa sadaffaa purchasing eegallee turre material management chapter sadaffaa jechuudha. Har'a boqonnaa sadaffaa paartii lammaffaa selection and motivation of suppliers and the factor in supplier selection kan jedhu irraa eegallee kan ilaallu ta'a. Maaliif gaafa purchase goonu supplier nu barbaachisa. Supplier sana immoo gaafa select goonu faaktaroonni garaagaraa kan nuti consider gochuu qabnutu jira jechuudha. Kanaaf faaktaroonni kunniin maal fa'aadha? Akkasumas wanti supplier select akka goonu motivate nu godhu immoo maaltu jira kan jedhu kan ilaallu ta'a. Warroonni chapter sadaffaa jalqabaan ilaalle gara duubatti deemtanii viidiyoo keessa seenuudhaan argachuu dandeessu. Sanboodaan inni kun achirraa kan itti fufee akka ta'e isin hubatama jechuudha. Viidiyoo kana like gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan immoo chaanalicha ilaalaatu subscribing goone taanaan subscribe gochuun akka eegaltan si yaadachisuun barbaada. So kallattimaan gara barnoota keenya irratti gaafa seennu selection and the motivation of supplier, factor in supplier selection. So assurance of supplier, capacity and economic condition of supplier, local source of supply, term and the condition of supply, size and the number of suppliers. Egaa kun maal nutti hima? Especially faaktaroonni nuti supplier select gaafa goonu hubannoo keessa galchinu maal fa'adha? Fakkeenyaaf assurance of supply, even supplierin sunu more assure kan ta'e quality inni nu dhiyeessu, quantity inni nu dhiyeessu, yeroon timingin isaa wajjin assure kan ta'e ta'uu qaba. Inni biraa immoo dandeettii isaa. Yes, capacity. Fakkeenyaaf volume large gaafa gaafanne yookaan volume keenya gaafa guddifnee gaafanne dhiyeessuu danda'u kan jedhu beekuu qabna. Even economic condition isaa beekuu qabna. Maaliif economic condition isaa bareeda ta'e taanaanii waan nuti barbaanne yeroo barbaannetti nu dhiyeessuu akka danda'u abdiirraa godhachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Akkasumas local source of supply, terms and the condition of supply akkamitti nu dhiyeessa, transportation eenyuudhaan cover ta'a kan jedhu sirriitti ilaaluu qabna. Akkasumas size and the number of supplier identify gochuun akkasumas select gochuun nurraa eegama jechuudha. So evaluation, the selection of suppliers gaafa jennu there are two main category of supply evaluation. Inni jalqabaa process based evaluation and lammaffaa performance based evaluation. Egaa karaa lamaan supplierota keenya evaluate gochuu kan dandeenyu jechuudha. Inni jalqabaa process based dha. Process based, inni kaan immoo performance based evaluation kan jedhamutu jira jechuudha. Egaa process based evaluation is an assessment of the supplier production or service process. Egaa process adeemsa akkasumattu gaafa laaltan adeemsa isaa jechuudha. Especially production service inni nu kennu adeemsi process inni keessa darbu sun maal fakkaata jennee ilaaluun jira jechuudha. So typically the buyer will conduct an audit at the supplier site to assess the level of capacity in supplier system. Kuma reefu jenne sana capacity isaa, humni isaa, dandeettiin dhiyeessuu isaa maal fakkaata kan jedhu iddoon ittiin assess goonuudha jechuudha. Inni kun performance based evaluation gaafa jennu immoo is an assessment of suppliers actual performance on the variety of criteria such as delivery reliability, cost and the quality defect rate. Yes, performance is gaafa jennu especially quality, mode of delivery, reliability of delivery isa, even cost isaa fi akkasumas quality irratti immoo defect hin jiru maal fakkaata rating isaa. Yes, 100% defect less ta'uu dhabuu danda'a. Garuu defect isaa optimum ta'uu qaba. Yes, garmalee defective ta'e taanaan nun barbaachisu jechuudha. So it is more tactical assessment and measure the day-to-day performance of supplying firm. And performance-based evaluation is more common than the process-based evaluation, perhaps since objective data are readily available and easier to measure. Kanaaf yeroo baay'ee process-based evaluation irraa performance-based evaluation kuni more common dha jechuudha. More common dha jechuudha. Maaliif objective isaa availability of the data akkasumas easier to measure the parameter kanneen irratti hundaa'uudhaan performance based evaluation kana yeroo baay'ee fayyadamna jechuudha. So two most important methods performance
based supplier evaluation and selection are categorical and cost ratio method jedha. Egaa performance based supplier evaluation kana immoo karaa lamaan adeemsisuu dandeenya. Inni jalqaba categorical method kan jennu, inni lammaffaa immoo cost ratio method kan jennudha. Tokkoon isaanii maal jechuudha, maal jechuu barbaadan kan jedhu ilaalla. So fakkeenyaaf categorical method kana gaafa laallu, in this method the buyer choose attributes that are most important to this particular situation. Yes, the buyer chooses attribute, especially buyerin jechuun purchaserin jechuudha karaa biraatiin. Maal godha, wanti inni barbaadu maal inni particular situation keessatti wanti inni barbaadu maal inni kan jedhu sana filata jechuudha dura. So the buyers assign either a preferred or unsatisfactory or neutral rating for each of the selected attribute to every vendor. Then rating are totaled for each vendor jedha. Yaa egaa performance based dha wanni nuti fayyadamnu, wanni itti fayyadamaa jirru waan ta'eef ratingii kenninaaf jechuudha. Ratingii keenya category qaba. Maybe satisfactory ta'uu dandeenya, even neutral ta'uu dandeenya, more unsatisfactory immoo ta'uu dandeenya waan ta'eef isaan tokkoon irratti maal goona, select goona. Sana booda walitti hidhamee ratingin sun fudhatama jechuudha. So for example, rating result in scores of 2 preferred, 1 unsatisfactory or 1 neutral would total of 1 positive. Maaliif kan wal balleessu yaade. So the comparison of total score reveal the highest rated vendor jedha. So categorical technique kana fayyadamne evaluate gochuu akka dandeenyu nutti hima jechuudha inni kun. So categorical supplier measurement is the easiest method to implement but suffer from subjectivity. Most of the time categorical method kuni salphaadhaan apply gochuudhaaf, implement gochuudhaaf garuu subjectivity most of the time affected by personal bias dhaan affected ta'a jechuudha. It does not provide a detailed insight into supplier true performance because the attributes being measured are weighted equally. Because the representative of an individual division assign a rating, this method rely on individual perception about the performance and not on qualitative or quantitative data jedha jechuudha. Kanaaf categorical kuni more subjective dha inni irra riipo waan ta'eef even data nuti argannu kan data nuti fayyadamnu personal bias, personal perception irratti hundaa'uu danda'a, quantify gochuu dhabuu dandeenya. Karaa kana limitation qaba jechuudha inni kunis categorical technique kan jennuun kun jechuudha. Garuu advantage isaa more of simply dha jechuudha. More of simply. Inni lammaffaa the weight point method kan jennudha. In the weighted point method, an organization determine in advance the number of evaluation factors or criteria such as quality, delivery cost, reduction, suggestion, price and so on. Egaa weighted point method gaafa jennu inni kun dhaabbanni tokko supplier isaa irratti waan barbaadu dura criteria yookaan factoroota inni evaluate godhu clearly baasa jechuudha, point by point. Fakkeenyaaf quality isaa maal ta'uu qaba kan jedhu quality standard inni baafate beeksisuu qaba. Delivery cost, yes, transportation cost in eenyudhaan kafartaa akkamitti kan jedhu beekamuu qaba durumaa jechuudha. Inni biraa immoo cost reduction suggestion, fakkeenyaaf costiin gara malee nutti ka'eera jechuu dandeenya gaafa supplieroota keenya irraa waa binnu. Kanaaf costiin sun reduce akka ta'u suggestionii garagaraa dhiyeessuu fa'aa ta'uu danda'a. Akkasumas price isa, yes, wanti binnu hundi price ni qaba. Price and the cost is quite different jennee irraa waan ta'eef price isa sirnaan depict gochuu danda'u qabna jechuudha. So the firm often use the weighted point system because it is highly reliable and the implemented costs are moderate. So isa jalqaba categorical method kan caalaa yeroo baay'ee dhaabbattoonni yookaan immoo industiriin garagaraa weighted point system kana fayyadamaa jechuudha. Maaliif jennaan tokkoffaa reliability isaa guddaa. Inni lammaffaa immoo implementation costs are moderate jedha. Inni kun akkasumas inni kun quantitative and qualitative aspect qaba. Inni categorical jennuun sun reefu dubbanne irraa quantitative irratti akkasuma hin fayyadu jenni. So to combine qualitative and quantitative performance factor into common system jedha. The weighted point method overcomes the subjectivity of inni guddaa argitanii disadvantage what called categorical system inni biraa maal jenne irra reefu it is affected by subjectivity jenni.
yes personal perception individual idea dam biasin uumamuu danda'a yookaan affect ta'uu danda'a garuu inni weighted point method jennu kun wanni akkanaa hin jiru waan ta'eef more of accurate dha jechuudha. Example jede assume that your organization has decided to apply the weighted point method of evaluating and selecting suppliers using the following evaluation criteria and the representative weight. Ega example ino hojjechiisuufidha fakkeenyaaf organization keenya more of weighted point method kana fayyadamaa jennuudha. So the selecting supplier jedha. Supplier way select goona supplier select gaafa goonu immoo evaluation criteria qabna jechuudha. Evaluation criteria nuuf kennama evaluation criteria sanarra kaane laalla jechuudha. Fakkeenyaaf faaktaroonni weight isaanii wajjin nu kennameera. Fakkeenyaaf quality 45% qabata jechuudha. Delivery 25, cost reduction suggestion %20, price immoo %10. Walumattuu % dhibba jechuudha. Kanaaf faaktaroonni nu kennameeru weighted point isaa immoo nu kaameera jechuudha. Egaa kun ta'ee booda from the past record the following information was obtained about the past performance of 3 suppliers. Yes, inni kun asin dura data fudhatame supplierota irratti performance isaanii. Fakkeenyaaf supplierota sadiitu nu kenname XYZ ABC and QST. Performance isaanii in terms of quality gaafa laallu inni kun %95 80 delivery irratti gaafa laallu immoo %72 82 cost reduction suggestion irratti inni kun %25 ture inni kun 25 inni kun 50 price irratti inni kun 600 birrii jechuudha hin birrii jedha 500 700 kanaaf look reefu faaktaroota keenya fi weight isaaniif kenname asitti qabannee jirra nu kennamee jira asitti immoo dhufee supplierota sadeen past performance isaanii nu kennee jira jechuudha asirratti akkuma argaa jirtan XYZ ABC and QST jechuudha. So now which supply shall the tender committee of your organization select and offer the bid award jechuudha. Supplierota sadeen kana keessaa komiteen dhaabbata keessan irratti organize ta'e kan filataa bid awardidha carataadhaaf jechuudha. So jedhet answer can be provided by weighted point method as follows. We rate each factor according to the performance of each supplier. Quality factor can be rated as follows. Yes, amma rate keenya gaafa baafnu factoring keenya maa irratti dependa performance of supplier keenya jechuudha. Performance of our supplier. Now, supplier XYZ and ABC QST are past performance inequality is already given. Weight for is already given, and what we call weight given for quantity total percentage. Total percentage. So for XYZ it is 43, for ABC it is 36, and for QST it is 34. So delivery factory can be gaafa laalu delivery factory isaan immoo tokkoon isaanii kun 72 ture past performance in demishan total percentage isaa immoo asitti dhufa jechuudha tokkoon isaaniidha. So sarara kaanes we can judge something like a cost reduction suggestion factor can rate as follows dha XYZ almost tokkoon isaanii asitti fiduu barbaade jechuudha. Total percentage isaanii bifa kanaan dhufa price factor can be rated as follows jedha akkuma so XYZ past performance in price factor nu kenneera in price percentage dhaan asitti baasuu dandeenya weight given for price factor almost hundi isaa wal fakkaata total percentage immoo as keenya jechuudha. Total percentage can be simply isa kana hiruu 10dha. Isa kana hiruu 10 inni kaan immoo kana hiruu kanaadha. Inni kun lakkoofsi kun bifni karaan itti dhufe bifa sanaan. So now in the case of the price factor we take the lowest price to be our base and determine the percentage for each supplier price jedha jechuudha.
So kanaaf in our example the lowest price is offered by supplier ABC which is 500 there. Thus the price rate for supplier ABC will be 100%. Therefore the percentage in price supplier ABC XYZ and QST as follows. ABC dibashan era dibashani times dibba percentage. XYZ gaafata dibashan hiru dibbaja baisu dibbala sadeetin saddeet. Inni kun immoo dhibba shan hiruu dhibba torba. Maaliif dhibbi torba maayinni dhibbi shan maayinni akka hin jenne teebilii sana keessa gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu isa kana jechuudha. This is a past performance price factor. Inni kun already kennamee jira. Kanarraa kaaneeti kan nuti lakkoofsa kana barbaannu dhibba shan dhibba torbaaf baayisu dhibba percentage kana. Now we can combine all the three rating together. Yes, ABC, QZDT kana. Compile gonecho. Kanaf compiling rating isani gaafa laallu supplier quality delivery cost reduction price total. So XYZ quality inni barbaadu percentage dhaan aftabii sadii irraa delivering kudha saddeet cost reduction immoo kana pricing kana totally hammana ta'a. Tokkoon isaaniidhaaf bifa kanaan laallee murteessoo kan calculate gochuu hin dandeenye. So now is always that the supplier with the highest percentage of the weight in its performance is selected by a representative or respective buyer. And hence the rank of the tender committee's evaluation will be supplier QST to cover XYZ dilamo faratimo sadafanimo ABC tajo. Mali ratikane supplier with the highest percentage of weight in performance selected by the respective buyer. Kanaaf performance isa weight performance isa guddaa kan ta'e infilatamachu. Kanaaf gaafa compare gootan QST tokko faratti wanni dhufeef percentage 76.4 waan ta'eef lama faratti XYZ 74.3 sadaffaa ABC akkuma argaa jirtan percentage 71.5 jechuudha. Sababa kanaaf based on their performance we can select QST on the first phase. Therefore, the award according to the evaluation will be given to supplier QST. Tahiga evaluate gone boda supplier Kenya BD eenyudhaaf kennama company QST jedhamu supplier Kenya ta'e filatamachu. Inni taanu motivation of supplier ida. So motivation of supplier gaafa jennu maybe buyer supplier relationship in prompt payment equal treatment of all supplies visiting supply plant. Yeroo baay'ee supplierota motivate gochuudhaaf maal goona buyer supplier relationship keenya ni cimsina jechuudha. Yes, kan dhiyeessitoota keenya wajjin hariiroo qabnu sirrii goona jechuudha. Maallaqa isaanii yeroodhaan kaffaluu fi qabna jechuudha. Equal treatment of all suppliers. Yes, supplieroonni hundi isaaniitu equal treatment barbaadu jechuudha. Tokko tokkorraa caalamuu, tokko tokkorraa ejantaaniin ilaalamuun barbaadu waan ta'eef so equal treatment of all suppliers gochuu qabna. Inni ta'an immoo visiting supplier plan jedha. Yes, small scale isa ta'u large scale industry supplierota keenya deemnee visit gochuun gahee guddaa taphata jechuudha. Akka isaan motivate ta'an isaan fayyada jechuudha. Make or buy decision jedha. Egaa kana goonee booda supplierota keenya sirriitti erga sallee goonee motivator goonee booda make or buy decisionis qabaachuu danda'u qabna jechuudha. So make or buy decision is the act of making strategic choice between producing an item internally, in-house, or buying it externally from an outside supplier. Amma dhimbiin namoonni oomishuu qabnaadhaan keenyaaf warshaa gurguddoo ta'e supplierota yookaan immoo asirrii hedduu barbaaduu danda'a. Isa sana dhimbiin namoo yookaan immoo numatu oomishuu qaba kan jedhu zaatis murtoo barbaada. Kanaaf inni make or buy decision kan jedhu. So the buy sides of the decision also is referred to as outsourcing ta'uu danda'a. Yes, dhaabbanni bira akka nuuf hojjetu kaffallee taasisuu dandeenya. Outsource jechuudha. Inni bira make or buy decision usually arise when the firm that has developed a product or part or significantly modified a product or part is having a trouble with current suppliers or has diminishing capacity or changing demand jedha. Make or buy decision keenya yeroo baay'ee arise ta'uu kan danda'u fakkeenyaaf dhaabbanni keenya guutumaan guututti oomishamoo paartii oomishuu faa danda'a yookaan immoo paartii barbaadamoo guutumaan guututti aksesarii jiru barbaada kan jedhu irratti hundoofnati kan nuti supplier keenya
select goonudha capacity isaa ilaaluu kan dandeenyu yookaan immoo buy or make decision murteessuu kan dandeenyu bifa sanaan inni biraa faaktaroonni jiru buy make or buy decision kan affect gochuu kanneen danda'a. Fakkeenyaaf two factors stand out above all others when considering the make or buy question at the tactical level. Cost and availability of production. Yeroo baay'ee make and buy decision kana murteessuu kan danda'u factor inni guddaani cost akkasumas availability of production capacity kana. Saannan kunniin faaktaroota gar malee gurguddoo fi baay'ee barbaachisoodha. Yes, cost maal fakkaata? Wanta tokko bituu wayyamoo oomishuu wayya kan jedhu cost isaa ilaallatu. Inni bira immoo capacity qabnaan dandeettiin keenya jira. Availability of production capacity. Wanta barbaadamu sana oomishuudhaaf dandeettiin capacity faabirikaan keenya yookaan indastiriin keenya qabu maayinni kan jedhu baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. So kan erga goone booda maal gochuu qabna yookaan make goone yookaan immoo buy goone jechuudha. So consideration which favor making fakkeenyaaf make akka goone yookaan akka binneenummaan akka oomishnu faaktaroonni nu kakaasuu danda'an maal fa'aadha gaafa jennu tokkoffaa cost consideration less expensive to make the part especially party accessory oomishuudhaaf maybe cheap ta'uu danda'a gatiin isaa gara malee guddaa ta'uu dhabuu danda'a kanaaf cost consideration baay'ee murteessaadha inni biraa desire to integrate plant operation yes kanaaf inni kun industry or firm integrate gochuudhaaf gaheen inni taphatu guddaadha inni biraa productive use of excess plant capacity to help absorb fixed overhead using existing idle capacity. Inni kun immoo excess plant capacity barbaadurraa waanuma jiru hojjechuudha capacity jiru. Inni biraa need to exert direct control over production and quality. Better quality control, design secrecy is required to protect proprietary technology dha. Unavailable supplies isaan kunniin consideration nuti make gochuudhaaf hubannoo keessa galchine ilaaluu qabnuudha jechuudha. No competent suppliers desire to maintain stable workforce in a period of declining sales jedha. Especially gaafa gurgurtaan gadi bu'aa deemu hojjettoonni keenya kalma ta'anii yeroo dheeraan wajjin turuu kanneen danda'an haa ta'uu qabu. Quantity too small to interest suppliers, control of lead time, transportation, the warehousing, greater assurance of continual supplies, provision of second source, political, social, environmental reason, union pressure, the emotion or pride jedha. Isaan kunniin consideration keessaa faaktaroota galuu qabanidha jechuudha. Isaan kanaan itti himuu barbaada jechuudha iddoon kun. Inni itti aanu consideration which favor buying jedha. Egaa isaan kunniin immoo faaktaroota akka nuti binnu nu taasisanidha. Oomishuurraa bituu wayyaa jechuudha karaa biraatiin. Faaktarootni nuti consider gochuu qabnu tokkoffaa lack of expertise. Fakkeenyaaf experience hin qabnu taanaan hojjettoota muuxannoo gaarii qaban hin qabnu taanaan maal goonaa bituu qabna jechuudha. Dirqama accessories haa ta'u, parties haa ta'u, supplies haa ta'u bituu dirqama jechuudha. Inni biraa suppliers research and specialized know-how exceeds that of the buyer jedha. Yaa supplieroonni keenya researchiin specialization isaanii hojjettoota dhaabbata keenyarraa kan caalan beekumsaan experience yoo ta'e isaan irraa bituun dirqama jechuudha. Inni biraa cost less expensive to buy. Yes, gatiin isaanii cheap yoo ta'e gatiin nuti bituudhaaf baafnu fi oomishuudhaaf baafnu compare gaafa goonu bituudhaaf kan baafnu xiqqaa yoo ta'e baaftu buy. Inni biraa small volume wanti nuti barbaannu volume isaa xiqqaatee taanaani oomishuu hin qabnu bituu qabna jechuudha. Limited production facilities or inefficient capacity dha. Yes, accessories haa ta'u supplier isaanii oomishuudhaaf facility nuti qabnu capacity keenya gahaa miti taanaan dirqama binna jechuudha. Inni biraa desire to maintain multiple sources of policy. Yeroo tokko multiple source policy qabaachuu qabna supplierota garaagaraa. Yeroo akkasii hin binna jechuudha. Indirect managerial control consideration,
procurement and inventory consideration, brand preference, especially branding nuti barbaannu dhaabbata wayirra jira taananii bituun nurraa eegama. Item not essential for the firm strategy. Yes, firmiin sun strategically hin fayyadamu ta'e firmiin sun maal gochuu qaba wantoota akkasii hin bita jechuudha oomishurraa bituu filata jechuudha. Inni biraa practical examples on make or buy a decision jedha mee ilaallu. Practically example kennee jira. XYZ company has extra capacity that can be used to produce item that a company has been buying for per this each. If XYZ makes an item, it will incur material cost of per 3 per unit, a labor costs of per 4 per unit, and the variable overhead cost of per 1 per unit. The annual fixed cost associated with the unused capacity is per 8,000. Demand over the next year is estimated at 4,000 units. Would it be profitable for a company to make items? Jada birratimo, suppose the capacity could be used by another department for the production of the same sport equipment that would cover its fixed and variable costs and contribute per days to profit. Which would be more advantageous, item production or support equipment production? Yes, gaafichi nu kenname sirriitti ilaala. Kaampaaniin XYZ jedhamu yes wanta barbaadu sana produce gochuudhaaf humna qaba. Yes, extra capacity qaba. Fakkeenyaaf wanta inni barbaadu san kan oomishu yoo ta'e yes, to produce a company has been buying for per 10 osoo oomishee yookaan wanti inni osoo oomishuu baate wanti sana meeqaan bitaa birrii 10 hin bitaa jechuudha. If it makes an item, it will incur material cost birrii 3 baasa, labor cost birrii 4 baasa, birrii 7 walitti, overhead cost birrii 1 baasa, walitti birrii 8 jechuudha. Kanaaf osoo bitee birrii 10 baasa, osoo oomishe immoo birrii 8 baasa. Annual fixed cost inni qabu unused capacity wajjin 8,000. Bara dhufu immoo estimated demanding 4,000 unit. Kanaaf dhaabbanni kun bu'aa qabeessa ta'uudhaaf waan kana oomishuu qabamoo bituu qabaa wanta isaaf barbaachisu. Inni kaan immoo capacity will be used to another department for the production of the same sport equipment that would be over its fixed asset and the variable cost be per contribute per 3,000. And which be more advantageous in the item production or sport equipment? Ilaallu tokkoon isaanii. Inni irratti jiru in this part we assume that unused capacity has no alternative use cost to make it. So variable cost over unit jechuudha. So material plus labor plus overhead nagaa fedhaan 8 ta'a. So total variable cost so called 4,000 so total what called times 8 dha jechuudha. 8 inni kun 32 qaba. Fixed cost inni qabu immoo 8 walitti gaafa fedhaan 40,000. Amma cost to buy gaafa jennu immoo purchase cost fakkeenyaaf times 10 bir 4,800 ta'a. Gaafa lamaan compare gootan 8,000 kun hin caala. 4,800 total cost to buy bituudhaaf hagana baafna. Ufuma keenya meeq gochuudhaaf immoo 4,000. Kanaaf gabaabumatti asitti filachuu dandeenya. Oomishuu wayyamoo bituu wayya kan jedhu salphumatti filachuu dandeenya. Kanaaf decision jedhee making the gear is advantageous because it can be done for this pair in a variable cost versus this one. Bear cost of purchasing the gear 40,000 per total cost to make the gear cover both fixed and the variable cost, whereas 14 per purchase cost does not help cover the fixed cost. Yet the fixed cost must be covered in this case, and the fixed cost incurs whatever the decision is jedhanaaf isuma kana nuuf ibsaa jira. Total cost to making 40,000 fi to cost of to buying immoo 48 yoo ta'e dirqama isa jalqaba cost to make kana fayyadamna jechuudha. Meeq gochuu wayya bituurra wanta barbaadnu accessory ta'u supplier ta'u wanta faabirikaa sanaaf nu barbaachisu bituurra achumatti meeq gochuun gaariidha kan jedhu ibsaa jira jechuudha inni kun. So isuma sana babal'isaa. So make gears and purchase gears at 40,000 per and make sports what called sports equipment.
So total variable costing kennameera, fixed costing kennameera, total cost already known, so contribution to the profit, net relevant cost, home to zero jechuudha. Inni kun immoo so called total variable costing kuma 40 fixed costing jiru, total costing keenya immoo hammana. So contribute to profit and net relevant cost jedha kuma 3 dha nu kennameera duubatti. Aljara gaafa walirraa dhuftu kuma 37 ta'a jechuudha. Kuma 37 ta'a jechuudha. Therefore, if the company makes the gears, the total cost is this, that is total variable cost plus fixed cost jechuudha. If it makes sport equipment, the relevant variable cost raised to 40 per, which is the purchase price of the gear. Because of the sport equipment now covered, the fixed cost, the total cost to purchase remain at 14,000 per year. Nafa 48 irraa akkuma ilaallu 40 sun kan filatamu ta'a jechuudha. Inni itti aanu value analysis or engineering kan jedhudha toopikiin nuti ilaallu qonnaa kana jalatti value analysis or value engineering kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So value can then be divided into the following classification jedha. Value kana bakka garagaraatti qooduu dandeenya. So use of functional value jechuu dandeenya, esteem value, cost value, exchange value jechaa deemuu dandeenya. Amma tokkoon isaa gaafa ilaallu use of functional value gaafa jennu the properties and the qualities which accomplish a use, work or service. Wanti tokko functional value isaa maal inni gaafa most of the time quality isaa, use isaa, service isaa maal fakkaata kan jedhu kan itti himudha. Esteem value gaafa jennu the properties, features and attractiveness which cause us to own its esteem value. Yes, wanti tokko akka nuti qabaannu akka qabaatu wanti barbaannu sun that so called esteem jedhama. Cost value the sum of labor, material and various other costs required to produce it jedha. Exchange value is the properties or qualities which enable us to exchange it from for something else we want. Yes, exchange value wanta tokko wanta biraadhaan jijjiiruu gaafa barbaannu value inni qabu, value inni akka qabaatu barbaannu sun so called exchange value. Based on this classification, value is defined as the minimum money which has to be expended in purchasing or manufacturing a product to create appropriate use of or esteem factor. Therefore, value is equal to function over cost jechuu dandeenya gabaabumatti jechuudha. Value is equal to function over cost jennee qabaachuu dandeenya. Global purchasing jechuun most of the time is an essential economic function which cannot be completely eliminated. Global purchasing kana it is eliminated gochuun dandeenyu, so it is essential economic function jedhama. Ramadama and Richard's principle of comparative advantage state that it would be beneficial for an economy to concentrate on the production of items in which it's especially exports this item and the import it is requirement for other items that are important to industries which depend on import or for their production. So global purchasing is jira jechuudha. Yeroo tokko purchasing maal goona internationalize gochuu dandeenya jechuudha. Addunyaa gochuu dandeenya jechuudha. So potential difficulties in international buying maal gaafa akkas global purchasing yookaan immoo international buying gaafa goonu difficulty maal faatu jira gaafa jennu tokkoffaa reduced tariffs, trade agreement, the formulation of free trade region such as the common market in Europe have resulted in worldwide competition, the reduced price for many material. A brief overview of some of the more difficult foreign buying situation can be communication. Most of the time international buying difficult kan taasisu keessa tokko communication baay'ee jechuudha. Communication malee namni walii galuu hin danda'u. Communication gaafa jiraate rakkoodha. Inni biraa financial, legal and related issue legally problem hin jiraachuu danda'a. Wanti nuti gara biyya keessaa kan seenne barbaannu jiraachuu danda'a. Akkasumas issue garaagaraa jiraachuu danda'a. Financial humni finance problem ta'uu danda'a. The other thing quality, yes, straightforward lead times, selecting foreign supply and initial foreign purchase kanneen jennu kun they are very important factors for difficulty in international buying jechuudha. Yes.
Stage of international purchasing, getting the import license, locating the foreign source of supply, and finalizing the terms purchase. Internationally gaafa purchasing goonu stage nuti keessa dabarru maal faadhaadha sadii tokkoffaa getting the importance of license. Import license qabaachuu qabna sijja duruma jechuudha. Sana booda immoo source keenya supply allocate gochuu danda'u qabna. We have to locate the foreign source of supply keenya beekuu qabna. San boodaan term of payment keenya finalize gochuu danda'u qabna. Stageewwan sadeen kanatu the most important for international purchasing keenya. Inni taanu documentation preparation dha. Documentation gaafa jennu fakkeenya bill of lading ta'uu danda'a, invoices, certificate of origin, weight certificate, especially supplier in dhiyeessa weight of origin, akkasuma weight certificate, insurance policy, letter of credit, marking of package. Isaan kun documentation irratti wantoota qophaa'uu qabanidha jechuudha. Documentation irratti wantoota qophaa'uu qaban keessaa isaan kun baay'ee ijoodha. Procurement of the item, it is the final stage of the foreign purchase jechuudha. Kun dhumaadha boqonnaa kanaafis jechuudha. Topikiin kun procurement of an item gaafa jennu the final stage of foreign purchase. It is the process of getting the material by the buyer. Based on the terms and conditions, the buyer should claim the material from the concerned transporter. Dhumarratti buyerin especially materialin akka inni barbaadu akka inni specifically dhiyeesseen isa bira hin gahu taananii concernii isaa maal gochuu danda'a gaafachuu danda'a jechuudha. Egaa boqonnaan lammaffaan xiqqoo bal'aadha. Paartii lamaan ilaallee xumurree jirra. Egaa paartii boqonnaa afuraffaatiin inventory management kan jedhu yeroo biraa qabannee kan dhufnu ta'a. Warroonni haaraa taatan channel subscribe, viidiyoocha like, akkasumas barattoota departmentii management, business management akkasumas business administration ta'anidhaaf share gochuun akka isaanis baratan, akka isaanis fayyadaman gaariidha jechuudha. Keessattuu barattoonni kolleejjii irratti barachaa jirtan bifa kanaan organize kan ta'e PowerPoint exaamiidhaaf isaa ta'u wantoota garaagaraa argachuu dandeessu waan ta'eef mana keessaa irraa teessanii viidiyoo kanarraa waa hedduu barachuu akka dandeessan abdiin qaba. Akkamitti dubbifnee akkamitti qabannee yeroo gabaabaa keessatti waan gaarii hubachuu dandeenya kan jedhu hubachuu barbaaddan hawwineetti kan subscribe kuma 7,300 ol kan qabu subscribe gochuun achirratti na arguu dandeessu. Viidiyoo charres waa fayyadamuu dandeessu jechuun barbaada. Viidiyoo paartii biraatiin qabannee immoo arginutti